بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله نمرنا تكيني كتاب عقيدة تصدمي في شنفة اتفقاته سنرى وهي أدراك السجرة وهي مشاء ربي السجرة جتشو. وهذه الدرجة درجة كنا من القدر، قدر الرا درجة كنا وهي هجي المنما كنا ربين qadarattis dabarse, haqiiqattis ilma namaa hojjeta. Fedhii ittiin hojjetanus ilmi namaadha ni qaba. Ka jedhu kanarratti darajaa kana darajaa mashi'aatii fi uumaa rabbii jechuudha. Minal qadari qadararraa yukadhibu bihaa isiin kijibsiisa caammatul qadariyyati irra hedduun qadariyyaadha jechuudha. Irra hedduun isaanii darajaa kana ni kijibsiisan. Ilmi namaa hojii isaatti of danda'aadha. Mashi'aa fi uumuun illee rabbiin hojii ilmi namaa hamma hojjechuu jiru kana ittiin feenillee hin uumnellee jedhan. Ilmi namaa mustaqilluun bi'amali hojii isaatiin of danda'aadha jedhan. Alladhiina qadariyyaan sun sammaahum nabi sallallahu alaihi wasallam kan nabi rabbi isaan waame majuusa haadhil umma, majuusaa ummata kanaati jedhee nabiin rabbiidha moggaate jechuudha. Majuusaan warra amantii biraati. Yahudaa, Nasaaraa, Muslim, Majuusaa ka jedhu jira gurguddaan. Majuusa ka jennu kun ahli kitaaba warra birarraa waan biraa gabbaran. Zabuuritti amannee jechaatuma waan biraa gabbaran. Majuusaan kun maal jedhan silaa isaan maaliin wal fakkaatani qadariyyaan kun? Wanni wal fakkaataneeni majuusaatu maal jedhan? Uumama kana hundaafuu waan argame kana hundaafuu uumaa lamatu jira jedhan. Uumaa sharriitii fi uumaa khayrii jechuudha. Uumaan khayrii waan tahe hundaayyuu kan uume nuura jedhan. Wanni hamtuu uume immoo dukkana jedhan. Subhaanallah. Amma qadariyyaan majuusaa kanatti fakkaatan jechuu karaa tokkoon. Maaliif? Majuusaan uumaa kanaaf gosa lamatu jira. Maaliif isaan kanatu qadariyyaa kanatu kan isaan jechuu jiranu akkuma jarri silaa waa lama gargar baasan uumaa kana hundaafuu waa lamatu khayrii fi dukkanaa fi nuura ka isaan jedhan sana jarri kunis hawaadisa kanaaf argama kanaaf gosuma lamatu jira jechuu isaaniiti. Gosti tokko hojii rabbii irraa kan ta'e. Gosti tokko immoo gabroota irraa kan ta'e jechuudha. Maaliif? Ilmi namaaf waan uumuu qabaa, rabbinis waan uumuu qabaa jechuma isaaniiti isaan kunis. Akkuma majuusaanii waan argame kana hunda isaatu uumaa lamatu jira jedhan. Ifaa fi dukkana. Uumaan lameen maali? Uumaan lameen waan argame kana hunda wanni uume ifaa fi dukkana jedhan majuusaan. Jarri kunis hoo uumaa lama godhan jechuudha. Rabbii fi ilma namaa godhan jechuudha waan argame kanaaf. Hojii ilma namaa hojjechuu jiru waan inni uumee hojjetee argamsiise kana hunda isaatu ilmuma namaatu ofii isaatii argatee uume jechuu isaaniiti. Waan ilmi namaa hin argamsiifneen alatti immoo rabbitu argamsiise jechuudha. Jarri kunis waa lama, jarri sunis waa lama godhan jechuudha. Garaagarummaan waliif fakkeenyi jaraa isa kana. Kanaaf Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam majuusaa ummata kanaati qadariyyaan jedhee waame jechuudha. Wayaqluu daangaa darba fiihaa
uumuu rabbiitii fi mashi'aadhaa fi hojii ilmi mashi'aadhaa fi uumuu keessatti khalqii fi mashi'aa keessatti daangaa darba. Qawmuun ormii tokko immoo min ahli al-ithbaat warra sabachiisurraa jechuu. Eenyu warra qadara sabachiisu. Jarri kun eenyunni jabariyyaadha innee dubbannee ture. Maaliif isaan immoo hoo dandeettii fi filannaa akka gabrichi tokko hin qabne godhan. Maaliif gabrichi hojii hojjechuu jiru kana irratti dirqamee hojjechuu jira malee dandeettii isaatis miti fedhii isaatis miti jedhan. Dirqama isarratti godhame malee dandeettii isaatis miti filannaa isaatis miti jedhan. Garuu ahlu sunnaa wal jamaa'aan immoo rabbiinis dabarse uumes ilmi namaas dandeettii isaatiin fedhinnaa isaatiin haqiiqumatti hojjechuu jira jennaan. حتى سلب العبد قدرته ويغلو فيها من أهل الإثبات ورسب سرع أرمني تقومو دانغا كيستي بحن كجن سوني حتى سلبوا أما ملكنوت العبد قبرتش قدرته ودندتي إساتي واختياره فلنا إسا أما قبرتش ملكنوت جتشو ويخرجون نباسا أن أفعال الله هجي ربي الراباسا وأحكامه مرتئسا الراباسا ويخرجون نبها عن أفعال الله نباسا عن أفعال الله هجي ربي الرا وأحكامه مرتئسا الراباسا حكمها مرتئسي في ومصالحها مصلحة إسيل إيجالي murtee rabbiin godheetii fi maslahaa rabbiin godhe kana hunda isaatu hojii rabbiirraa achi baasan jechuudha. Maaliif rabbiin waan godhe kana hundaa waan itti fedhe kana ogummaa isaatiif godhe. Maslahaa godheefis qaba kana hundaa jechuudha. Ilma namaa qajeeluma godhee uumuu dhiisee wanni eega qajeelchee yookaan jallisee booda ammoo ergamaatti ergee quraanatti buusee gorsa adda addaa itti godhamee fi maslahaadhaaf jechuudha. Kana hundaa'u hojii rabbiirraa ala godhanee morman jechuudha. Subhaanallah. فصل كان التانو كن موكتا ومن أصول أهل السنة والجماعة هند أهل السنة والجماعة الرأي أن الدين دين والإيمان إيماني قول وعمل وجيء أصول أهل السنة والجماعة هند أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة رهجت ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة هند عقيدة أهل السنة والجماعة رأي أن الدين دين أن الدين دين والإيمان إيمان نس ديني في إيمانتكم أقول أطفي والمرة تقول جيتشو قول وعمل جتشافي وعمل قتش إيمان جيتشون أكل لغات وما لقوم سودا أكا شريعات مو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره جيتشو أهل السنة والجماعة برات إيماني ما لكته قرود بني ترى أما في مو الردي بكتاب بان كتابا إن دبني وان تيف جلق برات أسرات فيه قول وعمل إيماني جتشافي بوج قول بالقلب قول القلب واللسان قلب جتش قلبي في الربات وعمل القلب واللسان هجي قلبي في الربات والجوارح كان قامانيتي وأن الإيمان إيمان يزيد بالطاعة قال ربي قدر أني دبلتا وينقص بالمعصية
macaasiyaadhaan irra taa'a jenne kana garaagarummaa isaa ibsa isaatii fi warra faalleessu hunda isaatu amma dura dubbannee turree keessa deebinuuf hin qabnu jechuudha. Kanaaf lubbuti. ماشي نقها. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.